Islamic Catholic Devi Abbas Adelia Supermarket Sawit Gasi Kenoi Suwahid Iketila Pintutan Bene Gahan Guru Kanaku Kabadari Ulfunan Akan Urdoktan Kanatan Tulan Subscribe Duduakan Dagan Emrodia Terima kasih bagi kita urusan tasuran baik irira dan orangnya kalisa bagi kami nanti dan kami kursi karena urusan terkait saya urusan. Makanya Abdul Aziz Yusuf Najani, ani Riyad Zada, saudara biar wai irira kalisa, ya sering menjadi kelihatan. Ku tahu kamu uang wama bodamu kau tu bodame amal leh yo wan kuni selain tu punya ada dan aku mah umumnya kerombiya sering sana Karat dia sudah wai jasa serana lah jara beda tekan tiba magara syuting kita serti bahwa itu syarat cuma normal ini nggak sabar-sabar kita mesti udah bawa manusia negara menjadi syarat ini apa ini karena rati wajib jadi suri namni hari lembauni wajib bersanarat wala jisami karena aku belum orang jadi tinggal kan mau orangnya kan ini orangnya mesti suka banyak dan orangnya adalah aku menanau sisi orangnya mesti mencurang kamu mana tahu Mujisa magala Finfinnee hingga ciri yang wahiyat. Kamera mulai sararamu Finfinnee itu dia wajib. Sararamu Finfinnee sering menjalan sararamu Finfinnee. Jaga Finfinnee orangnya dekam apa dicu berbatu. Danggan di orangnya bekam udah kamu jalan orangnya bekam udah kamu. Akan senjata kegiatan akan setinaman. Jadi ketua ya dan mungkin ini satu sinjeng. Sinjeng kalau cuma yang ada di dalam baju, kalau cuma sinjeng. Kalau itu kan kita. Kalau kita. Ini kalau bersih ni mana kita terpisah, lagi kalau kita tapi TV wai tadi yang biar ini kita nanti. Tapi TV sudah juga tu sampai mana kita ini itu jeratan nusa. Kalau cuma si cara kana nuke sanif makanku Taufik Abadarin jedhama Qeerroo Jimmaati kajiran amma magaalaa Riyaad keessa egaa nuti akka qeerroo biyya alaa jirrutti qabsoon abbaa biyyummaadhaaf Oromoon lafa isaatiif godhaa ture waggaa hedduu waan har'a ga'edha. Nutis qabsoo biyya alaa turte kana biyyatti galchuu keessatti gahee guddaa baachaa turre. Ammas Oromoon qabsoo akka ajaa'ibaatti itti jira. Qeerroon biyya keessaa mirga ilmaan Oromoo kamiinuu kaatee falmattuu nuti gama keenyaan waan barbaachisu hundaan jara bira jirra, jara bira dhaabbannaa. Nutis hanga gallee qaamaan gallee qawwee hidhannee qabsaanutti lafti keenya lafee keenya qabeenyaan Oromoo kan Oromooti. Finfinnee irratti dhimma Finfinnee irratti Oromoon mataa waliiruu qabu tokko ta'ee diinaa wajjiniin falmii qabee jira, injifachuu qaban jedha. Oromoon kun waan jalqabee hin xumura waan ta'eef shakkii takka malee qabsoon kun fuulduratti akka finiinuuf dhaamsa akka qeerroo magaalaa Riyaaditti akka qeerroo biyya alaa jirrutti qeerroo keenyaan abshir jechuu barbaada. Kanarratti qeerroon hiriira irratti Finfinnee handhuura Oromiyaati. Finfinneen ullee kennaa jedhanii dhaabbatu. Isaan kanarratti manneen seeraan ijaaraman irratti sabaaf sablammii kamiyyuu haa hiramu kan jedhu kantiibaan magaalaa Finfinnee baasee ture. Isa kanarratti warroota naannoo sanarraa buqqa'aniif haa hiramu jettamoo sabaaf sablammii kamii Itoophiyaatiif haa hiramu jettanii yaadni deemaa. Achirratti wanni kun jalqabumti isaatu bara wayyaanonni aangoo qabatanii jiran waan hojjetamaa ture. Saamicha Oromiyaa bakka namatti muruu hojjetamaa ture, naftanyootaanis wayyaanotaanis jechuudha. Amma lafa Oromiyaa daangaa darbanii
saamuun kun jalqaba seeraan ala. Waan seeraan ala irratti seeraan ala immoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee waan kana ixaa baasee gochuun kun ammallee tuffii Oromoodhaaf qabu waan mul'isu natti fakkaata akka gotti. Kanaafuu mootummaa federaalaatiinis dhaabbadhaa jennaa, bulchiinsa mootummaa Finfinneetiinis dhaabbadhu jennaa, mootummaa naannoo Oromiyaatiin immoo ummata kan bulchaa jirtu daangaa keenya nuu kabachiisi, ummata keenya saamamu kan waan dhabne deeffachuuf qabsaane. Osoo sanan deeffatiin kabiraan usaamuutti jirti gadheeni kana ofirraa tokko taaneen wajjin dhaabbadhuuti waan kana ilmaan Oromootiif Oromiyaan nu deebise jenna kanuma dhaammanna. Kabiraanuu waa'ee hiramoo manneen seeraan alaa irratti hiriirri kun haa fuufettamoo deemaa jirtu. Walumaa galatti gaaffiin uummata Oromoon qeerroon qabsoo finiinsee qeerroon kumaatamaan itti kuman san gaaffiin takka hin deebine. Warreen mana hidhaatii bahaniin alatti gaaffiin Oromoo gaafachaa ture gaaffii mirga abbaa biyyummaa hin deebine. Kanaaf mootummaan federaalaa kun amma akka lagarrutti laaffachaa waan jiruuf qeerroon humna qabaa, tokkummaa qabaa, hiree Itoophiyaa jedhamtu sana ka mirkaneessu gara barbaade geessuu danda'ullee qeerruma kana Oromoodha. Qabsoo kana hanga dhumaatti ittiin deemuu qaba Oromoon hin jedhaan. Dudubbeetti hin deebinu bira dhaabbannanullee qeerroo keenya qaba. Qeerroo keenya deebii jimmaa fayyaa ganu kenniteetiif galatoomii ulfaadhu siin jenna. Isinillee galatoomaa ulfaadhaa. Waa'ee biyya teenya biyya Finfinnee mallas boolla keessa osoo jiru Finfinneen da Oromoo jedhee achi ol lallamaa jiru kana xinnoo si gaafata. Mee qeerroon guyyaa kaleessa irra oolanii waa'ee magaalaa Finfinnee maal jettanii asirratti namadha? Waa'ee magaalaa Finfinnee dhugummaa beekamaadha waan wallaa darbisa qabuuti. Ijoollee keenyatti kan dhiingii irratti dhangala'aa ture, barattoonni dhumaa ture. Ya walumaa galatti kan Oromootti silaa beekamaadha. Waan yaadamne kun waan bandaamne kennu jechuudha. Dhuma dhumna malee kennu jechuudha. Inni kennuma garuu kondominiin kun akkamaa ta'u jetta akka yaada keetti. Qote bulaan mukaan kennu qaba. Uummata rakkataa ijoollee Oromootti kennu qaba. Keenya waan ta'eef walumaa galatti iyyuu nuu keenya waan ta'eef keenya ta'uu qabaa jechuudha. Keenya waliin jirtaati. Ati Oromoodha garuu deeggaraa qeerrooti moo deeggaraa biraati? Deeggaraa qeerrooti qeerroodha. Akkasumas anis qeerroodha deeggaraa qeerroos waan isin jedheef kanaaf guddaa galatoomii horii goliinsi jenna. Akkasumas akka carraa ta'ee keessummaa tokko achitti argatee waan jiruuf dhiisallee waa'ee abdii sanarraa gaafata. Duraan turtii banaa keenyaa keessuuf. Warree suuqa kana akka fudhatu dandeessee. Nama yeroo dheeraa hojii akkatti kana keessa hojii turanne nama kabajamaa fi jaallatamaa amantaa qabu akkasumas namoonni namaaf namoonni namaaf fuudhu jechuun yoo dhabannes kan namaa kennu yoo qabanis kan namarraa fudhatan jechuudha. Akkas jechuudha nama rakkataas ta'ee qabaataas ta'ee nama kamiifuu nama amanamaa nama waan bira geesse yoomiyyuu bira argachuu dandeessu tokko jechuudha. Kunis jechuun nama gaarii nama amantaa qabu nama yeroo kamiifuu nama kamiifuu fuula ifaadhaan kun kiyya kun Oromoo kun Amaara kun Tigree osoo sabaan adda addaa qoodin nama maraafuu fuula ifaa kennuudha. Kastaanaanii nama maraafuu nama fuula ifaa kennu waan jedhee kanaafuu yaadni biraati yaadni qeerroo fi yaadni irratti qabdu jiraatu kennu. Yaadni numa jira. Qeerroonni keessattuu guyyaa har'aa kan hiriira magaalota hedduu irraa bahanii waa'ee maastar pilaanii Finfinneetiif mormachuu jiraanii isaanii baay'ee hedduu na gammachiisee hawwii fi gammachuu saniin bakkattii kanatti akka tasaa yeroo dhufu isin arguu kiyyaaf yaada naa kennuuf galatoomaa ulfaataa kan jedhu. Hayat ulfaadhu warii dolii guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Akkasumas jaallattoota teenyaa warroonni qeerroo biyyaa warroottan bakka hunda deemtanii saskiraabii godhuu itti dagatina. Kanaafiyyuu gaaffii deebii abbaa qabeenyaa kooperaatiivii supermaarkeetii wajjin goone asmaratti goona
walna nagaa jira